Hi everyone, are you ready to speak English with confidence? In today's lesson, we're going to learn how to greet people and introduce ourselves in simple and clear English. Okay? Kutaa irraa kana keessatti wanti ilaaluuf deemnu karaa salphaadhaa fi ifa ta'een namoota wajjin akkamitti haasofna yookiin immoo akkamitti waa'ee keenyaa ibsine haasawa karaa salphaa ta'een wajjin akka haasofnu ilaalla jechuudha. So whether you are beginner or just wanted to practice, this video will help you sound more natural and confident. So kutaa kana keessatti ati nama Ingiliffa amma reefu eegalu taatus akkasuma nama shaakaluu barbaadu taatus videoon kun si fayyada jechuudha. Okay? To sound more natural and confident. Ifitti amantummaadhaan jechuudha Ingiliffa akka haasoftu si gargaarti jechuudha videoon kuni. So let's get started. Meha eegalu. So kuni lesson 1 ida. Okay, this is lesson 1, greetings and introductions ida. So lesson okay nu baranno jechuudha afaan Oromootini. Baranno dhaan deemna. Baranno tokko lama sadii jechaa deemna. So asirra ka baranno akkuma jalqabarra ibsuuf yaalle greetings jechuun nagaa nama gaafachuu fi introductions akkasuma if beeksisuu jechuudha waa'ee keetii. Okay, waa'ee sanii baranna kana kan barannu immoo bifa shaakalaatiin baranna jechuudha. Anaa fi barsiisaa tokko walitti haasawa jechuudha. Okay, achi keessaa waan barannu qabna jechuudha. Okay, haasawni keenyas akkanatti eegala. Haasawa kana kan eegalu ana jechuudha. So I'm gonna start conversation with this teacher. Okay, ana asirratti akka A ta'eetiin dalaga, barsiisaan kaan immoo akka B ta'ee dalaga jechuudha. So ana amma nagaan gaafachuu eegala jechuudha barsiisaa kana. Kam jedheeni? Hello. Hi there. How are you today? I'm doing well. Thank you. And you? I'm good too. Thanks for asking. So asirratti haasawa keenya akkuma dhaggeeffattan. Okay. Ani hello jeen haasawa eegale. Hiikni isaa akkuma argitan akkam jechuudha. Okay. Sanbooda maal jeenaa deebisee. Hi there. How are you today? Akkaataa inni itti dhageessanii miti. Hi there jedha asirratti hi there akka nuti jennu sanii miti. Hi there. Okay, akkasii jettu jechuudha. Sanbooda how are you today? How are you today? Akkasitti how are you today addan babaasne hamma ta'etti walitti dhiyeessuudhaaf yaalii gootan jechuudha. How are you today? Okay, akka bifa gaafiitti taamas today jettaniin dhaabdanii. How are you today? Akka gaafiitti jechuudha. Maaliif dheeressuu qabdu jechuudha xumurarratti. Okay? Har'a akkam jirta jechuudha. Asirratti gaafii isinitti ta'u mala jedhee yaada. There ta'ettu tun. Maaliif Ingiliffa keessatti here and there yeroo jennu here jechuun as jechuu yoo ta'u akka Ingiliffa normaalatti jechuudha. There jechuun gamasan jechuudha jechuudha. So asirratti hi there yeroo jedhu nagaami achi gamasan jechuudha miti. Okay? Therein friendship agarsiiste jechuudha hariiroo. Okay? Therein nuti asii fayyadamne friendly agarsiiste jechuudha. Okay? Nama sanii dhiyaachuu bifa nama sanii dhiyaachuudhaan afaan nagaatiin nama san dubbisuu taati malee asirratti achii fi asiitii miti jechuudha. So namni tokko yoo hello siin jedhee ati dirqama maal jettee deebisuu qabda? Hi jettee deebisuu qabda jechuudha. Malee hello siin jedhee atilleen hello hin jettu jechuudha. Akkam nagaa ka waliin jennu san jechuudha. Hiikaan isaa akkuma agartan kana har'a akkam jirta jechuudha. Asirratti akkaataan isaa akkam jedhee erga si gaafate hello jedhee inni kaan immoo hi there. Okay, nagaa ati akkam jettee gaafatte ani nagaadha. Okay, nagaa kee akkasii deebisee. Okay, hi there. Nagaa mee ati jechuudha inni anni isaati. So hi there siin jedhee. Hiikni har'a akkam ati jirta? Har'a akkam jirta jedhu. Hi there jechuun ati asirra nagaa akkam jettee gaafatte. So inni immoo hi there siin jedhee nagaa akkasiin jedheeti jechuudha. Akkasi fudhatama. Maaliif yeroo hello siin jedhan akkam jechuudha ati immoo nagaa jettee deebisuuf hi jetta. So hi there jedhe kun immoo hin dheeresse. So akka nagaa si gaafate nagaa keessi deebisee jira jechuudha. Sanbooda how are you today siin jedhee har'a akkam jirta nagaadha siin jechuu jira jechuudha. Deebisee si gaafate jechuudha. So ati gaafii gaafattee jirta. Okay? Ani immoo deebisaa isaa deebisuudhaaf
akkana jedheen deebiseef. I'm doing well. I am kayattu am gone. Doing kayattu doing jenneti maal irraa hir'isne ga kana irraa hir'isne jechuudha jii kana. So doing gin jenne doing I'm doing walirratti jechuudha. I'm doing well akkasi jenna jechuudha walirratti kana qofa kan dubbifamte. I'm doing well jenna jechuudha. I'm doing well akkasi jedhani. Okay, sambooda thank you jenna isa kana maal jenne thank you TH waliin dhufu arraba kee fuute ilkee lameen tuite hafuura qal'aa jidduun baasuudha jechuudha. So ammas taa osoo hin taane tee jennee dubbifna. Thank you nama tokkoon thank you jettu. Thankiin isii meeshaa waraanaa tan ittiin lolan sanii thankii sanii beekti jechuudha faranjiini. So thank you jetta jechuudha. Thank you sambooda and you tajettu tana and you diin irraa irratti and you jenna jechuudha. So walirra yeroo dubbifnu akkamitti dubbisne irra deebine al tokko haa yaallu. I'm doing well asirratti koomaantu maaliif teessee jettan hafuurri jidduutti hafuura jidduu baafachuu qabda jechoota kana walitti dhaabdee yookiin himoota kana walitti dhaabdee jettu jechuudha. Ammallee full stoppiin immoo hafuura xiqqaa osoo hin taane guutumatti dhaabdee sambooda gaafii haarawatti eegalte jechuudha. Meeshaa kalaa wajjaa ilaallu. I'm doing well thank you amma hafuurri xiqqishuma dhaabbate asirratti. Full stop yoo ta'u immoo guututti himni kun xumuramee jira jechuudha. Hima gaafii biraatiin gaafadhe jechuudha. Kuni hima if dandeeka biraati jechuudha. So guutuu isaa akkaataan itti jaamu qabu akkami? I'm doing well thank you and you akkas ta'a jechuudha. Ani nagaan qaba jechuudha. I'm doing well in sambooda maaltu jira? Thank you galatoomiidha. And you jechuun ati yoo jechuudha jechuudha. And you ta'ennu jechuudha. Akkaataan itti jennu and you jenna jechuudha. Shaakalaa isin. So isin kophaa keessan shaakaluu qabdan jechuudha akka jirtanitti. Okay? Sambooda ergaan ani nagaan qaba ati yoo jedhee gaafii gaafadhee asii gaafii dhiiseef booda maal naa deebise? Akkana naan jedhe. I'm good too jedhe. I'm good too. Maal jechuudha? Anis nagaan qabaa jechuudha. Tu jechee jettu tun TWO'n tuni maali? TWO'n tun xumura himarra dhufti jechuudha. Hima amma fakkeenyaaf kuni akka afaan oromootiin gaalee if danda'a fi hirkataa jennu san ni jira miti. Isa close jedhaniin san. Closein as jiru kunii fi as jiru walitti dhufee hima guutuu nu kanna jechuudha. So asirratti I'm good too amma tuun tuni asirratti maali? Anis akkasumaa jechuudha. Okay, fakkeenya namni tokko I love you sin jedhe. I love you too. Sin jaaladha yoo sin jaalallee si jaaladha jechuudha miti. Tuun sun tana jechuudha. So atilleen akkuma san ta'uu kee ibsuudhaaf kan fayyadamtu jechuudha. So ati yoo jedhee waan hin gaafadheef duratti an nagaan qaba jedhee waan deebises innis nagaa qabaachuu isaa naaf hime jechuudha. I'm good too naan jedhe. I'm good too. Sambooda ani isa gaafachuuf dirqama galatoominaan jechuu qaba jechuudha. Asirratti maaliif galatoomi jenna namichi waa'ee keetii yoo si gaafate jechuudha abbaan fedhee waan ati keessa jirtu nagaa qabaachuu kee yeroo si gaafatu. Okay, ati immoo waan namichi sun siif dhimmameef jecha atilleen galatoomi jechuu ni qabda jechuudha. Afaan nagaati waan ta'eef. Okay? So thank you for asking jetteeni. Thanks maal jenne? Thanks for asking. Thanks for asking jedhee jechuudha. Nagaafachuu keetiif galatoomi jechuudha. Asirratti waan nagaafatteef galatoomi jechuudha. So haasawni kun itti fufa. Barsiisaan kun maal laan jedhee waan nagaafatteef galatoomi naan jedhee haasawni tokko xumuramee jira. Ani immoo deebisee maaliin isa gaafachuu danda'a? Walitti aanu kanarraa ilaallu. Naaf inni waliin beeknu jalqaba wal agarree hamman hojii haasofne. Sambooda maqaa isaa waan hin beekneef maqaan kee eenyu jedhee gaafachuudhaaf akka ittiin gaafadha jechuudha. Maal jedheetiin gaafadha? What is your name in jaani? No, akkasittiin jenna jechuudha. Akkaataan amma itti jedhe kuni English for Ethiopia jedhaniin. Okay? Akka Ingiliffaa Itoophiyaatti jechuusan. Saniifuu akkam taha? What is your name osoo hin taane maal ta'uu qaba?
asirratti easy'n gabaabbattee jirti maaltu irraa bade ayin hin jirtu so what's jennee jechuudha what's okay jaalalame jettani so what's erga jenne what's your name akkaataan itti jennu akkas ta'a jechuudha what's your name saffisaan jenna ammas dafnee jenna jechuudha what's your name okay maqaa isaa akkattiin gaafadhe inni immoo maal akkanaa deebisu haa ilaallu My name is Mohammed. What's your name? I'm Hatik. Nice to meet you, Muhammad. Okay, dhageessanii miti? Okay, so maal jenne asirratti what is your name jedhee yeroo nan gaafadhu maqaan kee eenyu jedheetiin gaafadhe jechuudha maqaan kee eenyu jedhee gaafadhe so inni maal laa deebise my name is Muhammad jedhee maqaan kiyya Muhammad jedhee full stop dhumate san booda gaafii haarawatti na gaafate jechuudha what is your name naan jedhe what's your name anas deebise na gaafate jechuudha maqaa kiyya baruuf okay maqaan koo Muhammad jedhee san booda maqaan kee hoo jedhee gaafii na gaafate jechuudha inni akkas deebisee gaafate jechuudha san booda ani maqaa kiyyaan itti hime jechuudha maal jedhee I'm Hatik maalin jedhe asirratti my name is Hatik hin jedhuun maalifi ni ta'a akkasillee yeroo baay'ee maqaa keenya my name is jennee eegallu yoo jalqaba haasawaa agartee nama tokko presentation yookiin waan adda addaa gabbaatee godhu kaate my name is abalu jettee kaata garuu yeroo haasoo dheeraa keessatti osoo haasoftuu jidduudhaan maqaa wal gaafattan am jettee deebistee jechuudha ani abaluun jedhama am Hatik asirratti akka jenne kana jechuudha so kanaatu irra fudhatama qaba jechuudha akkasittis nama ta'a akkasitti my name is jettee illee jechuudha so am Hatik hin jedheeni ani Hatik naan jedhani nice to meet you jedheeni san booda xiqqoo shaafuuratti jidduu baafadhe Muhammad jedheeni jechuudha maqaa isaa bareera waan ta'eef kana booddee maqaa isaa yaamuu qaba jechuudha yeroo takka okay akkaataan itti jennu asirratti full stop jira asirratti koomaa jira koomaan kuni full stop tun jechuudha yookiin immoo tuqaan tuni akkaan haasawaa san dhaabu na gooti maqaa kiyya ibse am Hatik dhaabbadhee jira haarawatti hima biraa eegale nice to meet you Muhammad asirratti ergaan si arguu kootiif gammadeera jedhe booda Muhammad jedhee maqaa isaa hama jechuudha xiqqisho akkumaan dhaabbadheen maqaa isaa hama jechuudha am Hatik nice to meet you Muhammad ani maqaa kiyya himee fi isa arguu kiyyaaf baay'ee kan gammades himee fi so inni immoo deebisee maal naan jaalaata ka jedhu haa ilaallu Nice to meet you too, Hatik. Where are you from? I'm from Ethiopia. I live in Finfinne. How about you? So haasawni keenya kam ture inni maal naan jedhe nice to meet you too san booda maqaa kiyya hame jechuudha asirratti nice to meet you too Hatik hin jedhu jechuudha maal ta'uu qaba nice to meet you too Hatik where are you from asirratti where are you from naan jedhe san booda jechuudha maal jechuudha eekni isaati akkuma as jalatti argitan jechuudha nice to meet you jechuun ani si arguu koof gammadeera ka jedhu sana inni anilleen si arguu koof gammadeeraadha tuureefoo yeroo waa'eetu jennu anis akkasuma jechuudha mitire so nice to meet you naan jedhe anis si arguu koof gammadeera jedhee jira san booda maqaa kiyya yaame jechuudha maaliif kabajaadha asirratti maqaa isaa maqaa nama tokko dhooytee nama sayyaamuun baay'ee respectidha jechuudha nama saniif kabajaadhaas ni gammachiisas jechuudha haasawaa gartee politeidha yookiin afaan nagayaa jedhamu san keessatti jechuudha so san booda where are you from naan jedhe gaafii darbatee kutee jechuudha ani eessarraa akkaan ta'e na gaafate jechuudha where are you from naan jedhe where are you from hin jettu jechuudha kanallee sirreessuuf yaalii godha maaliifi hamma danda'ametti akka addunyaatti dubbachuuf yaaluu qabnaadha kaayyoon teenya okay dhibbatti siyoon taane hamma ta'e jala bu'uu qabna jechuudha where are you from ta dur jennuun maal godhu qabna where san booda are san booda yuun akkasuma from hin jennu jechuudha from where are you from akkasitti deebisaa yaalaadha isiniif dhufte jechuudha san booddee ani maalin deebisee fi
I am from Ethiopia. No, akkasin jedhu. I am bakkaan jedhu am jennee waliif finna. From Ethiopia ka jedhu Ethiopia jedhan isaan. Ethiopia. I'm from Ethiopia. Okay? I'm from Ethiopia. Samboda full stop jira himni dhume jira hima harawaan eegala. I live in Finfinnee. Okay? Isaan Addis Ababa beekani. Garuu magaalaan Finfinneedha ammaan tana. Okay? So I live in Finfinnee yeroon jedhuun Finfinneen jiraadha. Ani Itoophiyaa irraa garuu Finfinneen jiraadha. Okay? Samboda anis gaafiin gaafadha jechuudha. How about you? How about you in jennu tii tana maal goona yeroo dafnee jennu tiin ni muramteerra. Akkamitti muramteme jennee halaallu. How about you? How about jennee you itti finne jechuudha. So kam jenne? How about you? How about you? Ati yoo jechuudha. Ani bakkan jiraadhu itti meetiin jira. Eessarraa kaan dhufe simeefin jira. Samboda ati yoo jedheen gaafii darbadhee bira kutee jechuudha. Hiikni isaa akkuma asirraa argitan kana jechuudha. Inni immoo maal laa deebisa laata? Haa waliin ilaallu. I'm from Ethiopia too, but I live in Diradawa. Oh, that's nice. What do you do? Okay, waliin haa ilaallu meerra deebine. Maal jedhee naa deebise? I'm from Ethiopia too naan jedhe. Ani illee Itoophiyaa marraa'ii jedhe akkasuma jechuudha. Ani waan Itoophiyaa jedheef tuu fide jechuudha asirratti. Samboda, but I live in Diradawa jedhe. Garuu ani immoo ati Addis Ababa yookiin immoo Finfinnee jiraata. Ani immoo kan hin jiraadhu Diradawaadha naan jechuu jira. Garaagarummaan keenya. Okay? Asirra garuu jechuudha mibatiin garaagarummaan keenya magaalota jechuudha. So, but I live in Diradawa jedhe. Ani Diradawaan jiraadha jedhe. Okay? Hiikni isaa kanuma. Samboda ani immoo oh, that's nice jedheen. Maal jechuudha? Hai akka jaaniiti jechuudha. Akkasiisa atilleen akkas haasawaa oh hogizeettu faranjiin. Hai kan nuti jennu tokko afaan loqodarraa loqodatti adda adda ta'uu danda'a akkaataa nuti jennu akka argetti fakkeenyaaf. Hai akkasii yeroo jaantu jira jechuudha. Tarii loqoda biraa keessatti baay'ee kan jedhamus jira. So isin mee komentii jala haa yeroo waan takka isin dinqisiisee inni jira miti isin dinqisiisee waan sun dinqisiifattan jechi isin darbattan sun maalime komentii jala nu kaayaadha. Samboda gaafiin gaafadhe what do you do? What do you do? What do you do in jennu? What do you do? Maaltu bade asirraa amma ni beeytani? Tiin hin jirtu. What do you do? Gartanim? What do you do? Akkas jenna malee what do you do in jennu jechuudha. Okay? What do you do? Ammas dafnee jenna. You got me right? Okay, akkas ta'a jechuudha. Saniif hiikni maal jennee? Hai bareedaadha. Maal hojjetta jeen gaafii darbadhee jechuudha ammas xumura irratti haasawaa kiyya irratti jechuudha. Waan hojjetu nuuf himuu deemaa jechuudha barsiisaan kun amma.